Raadiyoo Simbirtuu. Eebila 20 guyyaan isaa kamisa torbeetti gaafa kamisaa kan dhiyaatu kun qophii Simbirtuuti. Torbee deebinee wal agarra akkuma jennee waadaa walii galletti kun waadaa keenya eegganne har'as kanarraaf ta'u jennee qindeeffannee dhiyaanneerraa bakkuma jirtanitti nagaan keenya kabajaa isin haa ga'u jechuudhaan akka nu dhaggeeffattan isin affeerra. Akkuma innaa kanii har'as oduudhaan eegalla. Isatti aanee sa'aatii keenya guutuu ka qabatu kabaja guyyaa gootota Oromoo. Maaliif ka wareegamanii alaabaa kam jalatti wareegaman kan jedhu irratti xiyyeeffanneetu kanarraa dhiyeessinu jechuudha. Hanga xumuratti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Sirbis qaamuma sagantaa keenyaati. Amma gara oduutti. Guyyaan gootota Oromoo biyya keessaa fi ambatti o'ee kabajamaa jira. Oduuleen dhugaa jiran akka jedhanitti Oromiyaa manneen barnootaa sadarkaa adda addaatti magaalota cufa keessatti maadheelee fi caasaalee mootummaa keessatti illee akka addaatti kabajamaa jira. Wallisoo, Yuunivarsiitii Haromaayaa, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Najjoo, Jaarsoo, Anfilloo, Qaaqee, Roobee, Finfinnee, Boosat, Ciroo, Hirnaa, Shaakkisoo fa'aa keessatti walitti dhufuun dargaggoonni Oromoo dungoo qabsiisuu fi seenaa wal yaadachiisanii kakuu haaromsatanii walaloo wal dhageessisuudhaan kabajataa jiru jedha oduun nu ga'e. Biyyoota hambaa keessattis bakkoota garaagaraatti akkuma kabajametti jira ayyaanni kun. Keessattumoo USA, Ameerikaa kutaa adda addaa keessatti, Kanaadaas kutaa garaagaraa, Awustiraaliyaa, Afrikaa fi Awurooppaatti. Hawaasni Oromoo biyya Hoolaandii keessa jiraatan guyyaa gootota Oromoo kana gaafa eebila 16 magaalaa Amsterdaamitti kan isaan walitti dhufanii kabajatanii oolan. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaarraa baana. Ilmaan saba keenyaa bakkuma jiranii gasii dhaabuuf jecha falmaarra dhumanii. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaarraa baana. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti qophii addaa tokko imala keessatti booda qabannee kan dhiyaannu ta'a. Oduun wal fakkaatuun hawaasni Oromoo Ugaandaa Kampaalaa keessa jiraatu guyyaa gootota Oromoo gaafa eebila 15 sirna o'aatiin kabajatan. Oromoonni Kampaalaa jiraatan hedduutu galmatti wal ga'anii gootota Oromoo qaqqaalii wareegaman sana kan yaadatan dungoo qabsiisuu fi faaruu alaabaa faarfataniitu. Dhumarratti kaayyoo isaan itti kitimaman sana galmaan gahuudhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo daranuu akka itti fufan waadaa walii galaniitu gargar galanii jedhe abbaan seenaa sirnicharra ture. Mootummaan Itoophiyaa kaayyoo dhoksaa lakkoofsa Oromoo xiqqeessuu jedhu gaggeessaa jira jedhame. Gartuun mirga dhala namaaf baabsuu liigii mirga namaa gaanfa Afrikaa ibsa eebila 17/2016 baaseen gocha goolessitummaa fi yakkaa Oromoo irratti Itoophiyaan gaggeessaa jirtu ammas akkuma itti fufetti jira jedha himate. Hiriira nagaa Oromoonni sadaasa darbe eegalan hangarraatti itti fufaa bulchiinsi Oromiyaa siiviliin diigamee Oromiyaan yeroo ammaa waraana agaaziitiin bulaa jirti jedha himate. Waraanni Itoophiyaa kun daa'imman dubartoota ulfaa fi manguddoota illee ta'e jedhee itti dhukaasee ajjeesaa jira jedhee saaxile. Akka fakkeenyaatti bitootessa 25 bara 2016 magaalaa Amboo karaarratti mucayyoo Aliyyii jedhamtu ganna 15 fi obboleessa ishee ganna 8 Nagaasaa jedhamu agaaziitiin rukutamanii kan jedhe jaarmichi. Burtee Dabalaa ganna 15 Jalduu keessatti, Tsiggee Abbabaa ganna 14 Jalduuma keessatti, Dajanee Caalaa ganna 14 Gindabara ijoollee Oromoo ajjeefamanidha jedhee akka fakkeenyaatti maqaa eere keessa jiru. Itti fufees Arsii dhiyaa keessatti dubartii ulfaa baatii 7 fi haadha daa'ima 6. Kana malees Horroo Guduruu keessatti dubartii maqaan isaanii Shaashituu Makoonnin ulfa baatii 6 agaaziin isaan ajjeeseera jedhe. Yeroo ammaa kanas waraanni mootummaa Oromoota akka barbaadetti hidhaa ajjeesaa gudeedaa jira jedhee himate. Kanaaf mootummoonni dhiyaa Itoophiyaa gargaaraa jiran walakkaa seenuudhaan ajjeechaa gudeeddii fi hiraarsa Oromoorraa akka dhaaban jechuudhaan gaafate.
Itoophiyaan dhiyeenya kana shamarran Nuweer Gaambeellaa keessa hidhattoota muurillee Sudaan kibbaarraa dhufaniin kan butaman sana bakka isaan jiran bira gaheera jette. Harkaa baasuudhaafis kaleessaa fi har'a bakkachitti marsuudhaan dhukaasaa ture waraanni Itoophiyaa akka pirezidantiin Gaambeellaa Gaatulluu Aanguu jedhanitti. Naannoo Joorii fi Qooq jedhamuttidha kan shamarran 125 butaman sun kan isaan amma qabamanii jiru jedhamu. Oduu wal qabateen gamtaan Afrikaa mootummaan kibba Sudaanii ijoollee fi beellada Gaambeellaa keessaa butamanii fudhataman deebisiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaaf gaheesaa akka bahu jechuudhaan kaleessa gaafateera. Dhiyeenya kana Sudaan kibbaa keessaa saba Murleerraatii kan jedhaman hidhattoonni Gaambeellaa seenanii saba Nuweerraatii nama gara 208 ajjeesuun kan dagatamu miti. Kibxata darbee seenaa Afrikaa keessatti kan duraatii jedhamee Oromoonni hiriira guddaa bahanii fuulduraa fi keessa masaraa mootummaa Ameerikaatti. Badii mootummaan Itoophiyaa Oromoo irratti geessisaa jira jedhanis tokko tokkootiin Koongireesii Ameerikaatti ibsaniiru. Gaaffiin Oromoota hiriira ba'an sana waan tokkodha. US Ameerikaan yoo dandeesse michuu ishee mootummaa Itoophiyaa akka nuun fenne nurraa haa dhabdu kanaachi immoo deeggarsa kennuufi haa dhiiftu kan jedhu. Oromoonni biyya Kanaadaa fi US Ameerikaa keessaa kutaa 30 irraa kumoota kurnoota hedduutti shalagaman Waashingitanitti konkolaataa tireenii fi xiyyaaraan deemanii kan galmi isaan fudhachuu danda'e galma Koongireesii Federaalaa keessa seenanii ragaa bahinsa miidhaa Oromoo gahaa jiru dhagahaa fi ragaa bahaa turan. Gariin immoo alatti alaabaa qabatanii dhiiraa dhalaadhaan mootummaa Itoophiyaa abaaraa turani. Kan Koongireesii Ameerikaa fuulduratti ragaa bahan Oromoota hidhaa keessatti zaliilli qaamaa fi qalbii isaanirra ga'ee lubbuudhaan hafan itti gaafatamtuu Amnesty International kan damee Ameerikaa Addoota Akweet itti gaafatamtuu dhaabbata Oakland Institute Anuuraa Mitaati akkasumas Muhammad Adamoo fa'i. Addressing the long-standing Oromo people's quest to end their marginalization remains central to ensuring Ethiopia's stability. Ethiopia's political problems will not be solved without the genuine inclusion of the Oromo people and without addressing the Oromo people's long-standing question. Dhumarratti Ministeeriin Dantaa Alaa Itoophiyaa dura teessummaa waajjira fayyaa guutuu addunyaaf duula na filadhaaf yeroo Sweden deeman mormiin isaan quunname duulli isaanis mormiin mudateera. Dr. Tewodiroos Adhanom kibxata darbee Stookholmitti qondaalota mootummaa Swiidinii yeroo dubbisanii gadi bahan Itoophiyaanonni harka isaarra dhiiga namaatu jira faashistiidha ittiin jedhanii yeroo arrabsanii fi abaaran mul'ataniiru. He is a bloodsucker. He is a murderer. He is a fascist. A bloodsucker. He is a murderer. He is a terrorist. He is a terrorist. He is a fascist. He is a bloodsucker. He is a killer. He is a killer. He is a fascist. Hiriira gaarratti baamu ministerichi poolisii Swiidiniitiin eegamaa turani. Sababiin isaan achitti imalan inni guddaan akka mataa WHO ta'uudhaaf deeggarsa mootummaa sanarraa argachuudhaafidha. Dr. Tewodiroos qondaalota nama nyaatan lubbuu namoota hedduun dhangalaasee ka jiru kan yakkaan barbaadaman waan ta'aniif akka hin muudamne jechuudhaan dhaabbileen siyaasaa fi hawaasummaa 20 caalan kan Itoophiyaa xalaa mormii isaanii qaxaggalfataniiru jedha maddi keenya. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa akkanumadhaa sirba kanaan gara qophii malaatti. Hallelujah.
Dhaggeeffattoota keenya amma kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophii kana sirba gabaabduu kanaa booda qabadheen deebi'a. Oromoon meeshaa lolaa hammayyaan caalamee fi galtuusaa halagaatti goreen erga cabee kaasee guyyaa inni qabsoorraa duubatti deebi'eeru hin jiru jedha seenaan. Isuma duraallee yoo ilaalle Oromoonni Walloo ganna 30 oliif habashoota kaabaa fi dhiyaatiin ofirraa lolaa turan. Gootonni hooggantoota qaqqaalii olaanoo adda bilisummaa Oromoo 11 bara 1980 keessa Ogaadeeniyaa bakka Shinnigaa jedhamutti tokkummaadhaan bakka tokkotti wareegamanii awwaalamuun kabaja guyyaa goototaa eebila 15 yeroo ammaa kana waggaan kabajamuuf sababa haa ta'u malee dubbichi Wallottis ta'e hanga guyyaa har'aa fincila xumuraa gabrummaatti Oromoota kufaa kuffisanii jiranillee ni dabalata guyyaan kun. Qophiin tibbanaa keenya kanarratti xiyyeeffata dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti waliin tura. Guyyaan gootota Oromoo kun hawaasa Oromoo biyya Neezerlaand keessa jiraatan biratti yeroo lammaffaadhaaf barana kabajameera gaafa eebila 16 magaalaa Amsterdamitti. Isaan dura qopheessitummaa koonyaa abaa'oo Neezerlaandiitiin kabajamaa fi yaadatamaa ture. Isa baranaa kana kan qopheesse koree hawaasa Oromooti. Bara darbes isaan duras mallattoon faajjii Oromoo ka ture alaabaa adda bilisummaa Oromootiin kabajamaa ture. Wayita nuti achi geenye isa baranaa kanarratti garuu galma keessa jeequmsi ture. Alaabaa kiyya kan jedhu. Namoonni qubaan lakkaa'aman miseensonni kaawoo yookaan immoo dhaaba obbo Kamaal Galchuutiin hoogganamu alaabaa keenya noo kabajame malee dhiisnee baanaa jedhaa turan. Ayyaana kabajuudhaaf deemanii wal jeeqaa turan. Galmicha keessatti alaabaan abaa'oo carqiidhaa isa dhiifnee guyyuma goototaa qofa haa yaadannuu kan jedhallee ture. Kijiba dhiifnee carqii kanneen ilaaluu dhiifneeti Oromummaa isaan du'aniif saniif yoo fakkeenyaaf alaabaa san jalatti maqaa kaawaa qabatee maqaa biraa qabatee yoo du'e Oromummaaf du'e kaawaa of hin duune yookaan akkuma jiru hundaa kaasuu dandeessan kan Oromoodhaaf as keessaa ba'e kan achi dhiibdee kan ammas dhiibdee nama bakka 5 qoodee deemanii hin danda'amu. Kanaafuu Oromummaa isaan du'aniif saniif haa falmannuu haa dhaabbannuu isaan illee haa faarfannuu jedha kanuma isin dhiyeeffamu. Alaabaa gootonni itti wareegamaa turanii fi itti wareegamaa jiran mallattoo eenyummaa kan daangaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo addunyaa irratti kabachiise carqiidha jedhamuun kun immoo hawaasa aariidhaaf kakaase. Bakka itti dhufne kun seenaa Oromoonni yeroo dheeraadhaaf itti wareegaman har'arra itti wareegamaa jiran yaadanna jennee. Yoggaan nuti alaabaadhaan carqii jennu tarii warri kaayyoo kana jalatti wareegamanii qabiriin isaanii godha jirtu maalnuun jedhu laata? Dhuguma akka carqiitti ilaalanii jalatti hiriiranii wareegamanii mo'uun immoo amma kan kana jirru jaallan kun kaayyoo isaan irratti wareegaman bakkaan geenya jennee dhufna malee du'a gahii miti kan dhufaa jiru. Hundumtuu jecha afaan mi'eeffachuu otoo hin taane kun carqii miti beekaa. Carqii miti yeroo har'aatti ilmaan Oromoo biyya keessatti dhiigaa jiran mootummaa jala taa'anii awwaalli isaanii kanaan baramee awwaalamaa jiru. So kuni carqiidha. Dhiiga amma kameera alaabaan kun. Kanaaf goota sanfaaqsaa alaabaa inni jalatti du'e xiqqeessuun ciraa isaan ta'a. agartee wal waalite. Gootota Oromoo kana faarsaa alaabaa inni qabatee deemaa jiru gad xiqqeessu carqii jedhanii gad xiqqeessu. Yoo hiree isinii kennama harka baasaa gaafa. Kanaaf dhiiga kiyya keessatti alaabaa gad xiqqeessu. Kanaaf alaabaa beeksisuudhaaf dorgommiidhaaf otoo hin taane guyyaan har'a asitti wal geenye kun seenaa ilmaan Oromoo irratti wareegaman akka inni itti fufu goona taanaan seenaa irratti hundaa'e hordofuu qabna. Alaabaa carqii miti garuu carqiin alaabaa miti kana beeka. Isaan kun dura hawaasa Oromoo Neezerlaandiiti obbo Nasruudha. Haamari'aan rakkoo qabu yaada kamuu keessummeessuuf gaafii kamuu hanga humni keenya danda'etti deebisuuf qophii garuu bakka nageenyi tasgabbii naamusni wal kabajaa jiru qofatti. Ani yoo waan tokko jedhe saniif fannifamuu ajjeefamuu qabu akkanatti fakkaatetti dubbadhee jechuudha kabajamuu qaba yaada koo qabadhee dhufuudhaaf. Abaluu kana maaf jetteef yoo kan naffiru yoo kan dhiignu rakkoo bifa saniin deemuu qabnu bifa saniin walgahii kana keessummeessuu qabnu. Ammas mallattoon tokkummaa fi faajjiin fincila diddaa gabrummaa carqiidha jedhamuun namoota aarsee alaabaan guyyaa goototaa Oromoo itti kabajamaa ture sun kan abaa'oo malee kan biraa fuuldura keenyatti arguu hin feenuu jedhe hawaasni. Kan harka baasan hedduu ta'ellee kan carraa argate garuu namoota muraasa. Gootota faarsuudhaaf dhufe. Gootonni kaleessa kufanii nuti kabajuudhaaf dhufne yeroo jalqabaatiif yeroo bobbaadhaaf deeman 1980 keessa gara Somaalee yeroo deeman jaallan 11 bakka takkatti dhumanii
fakkeenya godhanneeti yeroo dheeraa kan kabajataa ture guyyaan gootota achirraa ka'eetiin gootonni sunillee kan dhumaa turan oromummaaf ta'u dhugaadha oromummaa fi oromiyaa bilisa baasuudhaaf garuu alaabaa tana biyyattii san keessatti gadhaabuudhaaf jaallan hedduu alaabaa tana jalatti dhabnee jirraa jechuudha gootota san faarsaa goota ebalu goota nadii gammadaa goota baaroo tumsaadhaa elemoo qilxuu goota jedhaa alaabaa inni qabatee deemaa jiru immoo gad xiqqeessanii carqii jechuun immoo gootummaa isaa san irraa fuudhu oromummaa inni du'eef san irraa fuudhu dhiiga inni du'eef san irraa fuudhudha jechuudha yoo ka dhugaadhaan gootota kanatti amannee kabajina ta'e alaabaa jarri kaleessa kabajattee jalatti kabajataa turre qabannee kabajannee nagaadha dagaluudha jechuudha an akka dhuunfaa kiyyaatitti kawaa'oonis mirga isaati alaabaa fedhe qabatee deemu jaarmeenni fedhayyuu qabatee deemu mirga isaati garuu guyyaan guyyaa goototaa waan ta'eef gootonni kaleessa dhumanii fi jarri kunillee warri amma yookaan alaabaa kana qabatullee kaleessa alaabaa sanatti amana waan ta'eef yeroo sanitti alaabaa saniin haa kabajannu ka jedhuun qaba. Waan addaan baasnee beekuun irra jiraatu tokkotu jira. Yoo biyya qabaanne alaabaa tokko walitti qabaanna kan waliigalaa. Ammarree kan Oromoon hedduun irratti waliigalu jira akka waliigalaatti tokko jira. Dhaaboti immoo alaabaa mataa isaanii qabaatan yeroo kamiyyuu. Sochii Oromoo kana keessatti bara dheeraa mallattoo beekaman keessaa tokko alaabaa kanadha. Alaabaan kuni haga amma alaabaa Oromiyaan taane alaabaa dhaabaa qofas miti alaabaa reezistaansii ta'ee turee jira Oromoo biratti. Kan faamiliin isaanii waan kana keessatti miidhame, kan hiriyooti isaanii hedduu waan kana keessatti miidhame, kan sochii Oromoo kana waliin kana qabsiisanii ilaalan akka jiran fedhii isaanii sana qalbii isaanii sana kabajuun illee barbaachisaadha. Dhaabni biraa immoo kan biraa qabaatu gaafa kabajamu guyyaa biraa dhaabni 10 irra yoo jiraate mallattoo isaa 10 iyyuu fidatee asitti walii galanii kabajuun tolereet godhuu qabna. Waan hundumtu ammuma ta'uu qabaa. Warri immoo alaabaa biraa dhaaba biraa alaabaa biraa qabus qabaatuun mirgadha. Dhaaba tokkorraa ta'u adda godhurree waan kana waan ta'eef mirga keessanidha. Garuu kaanii waliin walitti qabsaa'uun barbaachisaa natti fakkaatu. Sochiin as keessatti godhamu wareegamni maqaa sana jalatti godhamu bu'aan achi keessatti argamu akka nama bira hunduma biratti fudhatama argatu godhaa deema. Waan kun labsaanii miti kan nama biratti populaarii godhe. Miseensa dhaaba kamiyyuu miti akka nam tokketti nan kabaja. Warri miseensi hedduun taane warri waan kana kabaju jira. Warri abbaan isaanii as keessatti du'ee jira. Mallattoo kana walii wal qabatee jechaadha. Waan immoo haga ammaatti ta'aa turee barame. Guyyuma tokkoon lolaan jijjiiruun walitti dhufeenya keenyarree qalbii keenyarree wal jiddaadhaan jalqabuuni warra alaabaa kana jalatti kabaju qofa hin taane warra haaraa jalatti kabaju warra alaabaan haaraan isaanii akka beekamuuf barbaadu sanarree miidhaa guddaa isinirraan ga'a kana beekuu qabdan. Yeroo hundumaa akkuma kan keessan akka beekamu barbaadan kan nama biraatirree kabajuun guyyaa jalqabaa wal jiddaadhaan jalqabuun qalbiin taane konfliktiidhaan jalqabuun yeroo hundumaa konfliktiin kun akka yaadatamu godha. Kanaafuu warri biraatirree namni alaabaa kam jalattu inni kabaju kabajaa fi isinirree alaabaa ta'uu qofa hin taane rakkoo adda addaa jalatti ilmi namaa hedduu waan kana keessatti wareegamuun kanarraa kan kakka'e namni kabajaa akka qabuuf immoo isinirree rikognaayis godhaa fi akkanatti wal dandeenye waliin deemuu nurra jiraata jedhee yaada. Koreen hawaasa Oromoo Neezerlaandi garuu alaabaan Oromoo kan fedhayyuu yoo dhufe simachuudhaaf wanta murteessineef kan kaawos fudhanneerraa jedhani dura taa'aa fi barreessaan hawaasa Oromoo Neezerlaandi obbo Nasiruu fi obbo Gizaachoo Eebbisaan. Akkasittiin itti aane gaa eebbi manguddoo ayyaana sana kabajuudhaaf. Sagantaa guyyaa goototaa kana dhaaba siyaasaatii miti. Biyya biraatitti dhaaba siyaasaa ta'uu danda'a kan waan kana keessummeessutti geggeessuun jiru sagantaa kana. Garuu asitti waggaa dabarraa eegalee hawaasa biyya kanaati kan geggeessaa jiru. Hawaasa jechuun ammoo mana hundaati, mana Oromoo hundaati. Bifa kanaan erga geggeessuun dirqama san erga baadhannee wantoota akkanaa kanas namaan fidaan jennu. Hin kakaasnu hin jajjabeessu. Abbaa qabatee dhufe ammoo lakki bakka kanatti dhimmi kun sin ilaallatu jennee ari'uus hin dandeenyu. Irratti dubbanne irratti mari'anneera. Ammas ammoo alaabaa lama qofaa miti kan bakka kanatti haa argamu atiin tarii namoota biraatu qabatee dhufne malee akkuma jettan osoo 10 dhufee jiraate marii dhuma wal fakkaatuu fi deebii dhuma wal fakkaatu filaatamaa jechuudha. Egaa bifa kanaan dubbii xumurameera nageenyi bu'eera gara kabajaatti seenaarraa filis bifa kanaan namoota wajjin gara fuulduraatti kaafamuu jira galatooma. Dhaabni kun wal qoqoodee inni keessa jiru keessaa bahee dhaaba hedduu ta'ee jira asxaa hedduu jalatti hiriiree jira. Koo kanaaf kabajaan ayyaana kana haa kabajannu amma gara nas murteessiteessa hedduu ulfaadha galatooma. Sagantaan keenya eebbaan manguddootiin banama.
Oromiyaa keessatti arroonni akkana hin jirti jedheellee iyyaatuun fudhadhuu dhagaanii naan qaanyi qobla diina fammoo gammachuu fuula ifaana wal jala qabnu fuula guduunfaaniti yoo fuula guduunfitanillee wanni tokkollee diyaaspoora nagum dhagdiqaa biyyaan hundumaa fi wareegamaa fi Oromiyaan inum bilisoo akka fedhan agawaan fedhanillee wanni sochitan inum bilisoo ilmaan isiiti dhiiga ilmaan isiiti Otowwani khadida fi allaatti fi waraabessi taa'ee qorqeetiin irra nyaachuu jirsutti irra jaajjachuu jirra jechuudha. Eebbaa wal jalaa qabna. Barii nagaa. Barii nagaa. Ardaan nagaa. Reerii nagaa. Dheedii nagaa. Booranaa bareentuum nagaa. Oromiyaan nagaa. Kaabaa nagaa. Kakibbaa nagaa. Kadhiyaa nagaa. Kabidduna galeessaa nagaa. Ora bulaa deebana gadaan gada bilisummaatiif injifannoo uummata Oromoo. Dursee sagantaan dungoo qabsiifamuu ture itti aanuudhaan faaruun alaabaa Oromoo fi dhaamsi gootota wareegamanii itti fufe. Haasaan keessummaa kabajaa itti aane booda. Alaabaa Oromoo ibsitu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa raabanaa. Kumne kumille du kanamne sidamna falmirran debinu tarera dabbanna alaba Oromoo ibsitu dukkana guyyaa sidabbanne gabrummaa raabana sidabbanne bullaa halkan tokkoofillee guyyaan suni dhufaa hagam yoo turellee alaba Oromoo ibsitu dukkana Guyyaa si dhaabbannee gabrummaa raabana. Injifannoo uummata Oromoof. Maalamanii jaalawwan qabsoo dhumanii. Maalamanii jaalawwan qabsoo dhumanii. Oromiyaa falmachuu kadhaadhuwaa kan dhuganii. Dhaadannoo keenya kaasaati galiin dhugaa jedhanii. Baakenya sidachu kopesa nunjedani Baakenya sidachu kopesa nunjedani Jalan kenya tarre turre dandi digan tatarare Akka indi gamne ega dandi lave kenya jare Renme daba kesa fachaftu tokkuma Sera dabluma fayala latuma Gartani birantarina irrattof kitima gola kenya ega kainjanama kayo kenya ega kainjanama Atan sudan ega harka mali bakkas jirru mali bakka dhufne gandumtu samutti ni qabdu jaallan wareegaman san yaadachuu dhugaa waggaatti yeroo tokko miti guyyaatti irra itoo yaadannee namatti tola maalinnaan har'a laphee dhiibne alaabaan har'amma irratti mormidu kunis otoo jarri sun hin jiran ta'e har'a hin jiru oromummaan ammatti himannee addunyaa keessatti hin bololli kunis har'a hin jirutu asxaan adda addaa fannifannee deemnu kunis har'a hin jirutu otoo jarri suni hin kitimamne ta'e sila mormii bakka adda addaatti ka'u kanaaf deebii gahaa kennaniiru isaan karaa amanteetiinis namoota amantii adda addaa keessa turan barnootaatiinis namoota sadarkaa adda addaa irra turan bakka dhalootaatiinis naannoo Oromiyaa hunda keessatti warra ammatamantu kana keessatti wareegame jechuudha. Kanaaf amma sanarratti keessummaa affeerreerraa egaa keessummaan affeerru kunis Bomulgeetaa Moosaa as keessa jiru ibsanuu kennitan kabajaanis affeeraa simataa. Nama beekuuf nama kolfisiisa. Alaabaa Oromoo akka alaabaatti kuni seenaa keenyaa jedhee seenaa sana akka guutummaatti aadaa Oromoo kan darbe kan har'a jiru qabsoo Oromoon keessa darbe kan gara fuulduraa guddina isaa kan hundumaan calaqqisa taanaan gaaf tokko sabni bilisa isaa argatee gaafa biyya isaa caffee isaa keessatti kan murteessu irratti har'a nuti mandara ormaa teenyee wal falmaa jirra. Ajaa'iba kun.
Kanaaf kuni seenaa qabsoo keessa dabarsine irratti waan hundaa'e kan ta'eef kanaan kabajaa turre ijoollee dhaloota haaraa keessaa baatan kan gara fuulduraatti egereen Oromiyaa egereen biyya keessanii egereen uummata keessanii harka keessan kan jiru hawwiin qabsaa'ota keenyaa kan wareegaman hedduun isaanii kan hawwaa turan Oromoon yoom humna tokkoon akka nama tokkootti mirga isaa gaafata yoom qabsoo nuti gochaa jirru kana harka ofii galfata kan jedhu hawwiin sun ummanni keenya inni biyya jiru suni mirkaneesseera. Fakkii sana fudhannee nutoo kan ana jiru maaltu nurraa eeggama? Ijoolleen keenya maaliif wareegamaa jirti? Sabni keenya maaliif dararamaa hidhamaa jira? Nutoo maaltu nurraa eeggama? Wareegamni nuti baasuu dandeenyu maali jennee guyyaa itti wal gaafannu har'a gadda duwwaa otoo hin ta'in yeroo isaanii gaddinu jennu dhugaatti isaanii waliin dhaabbanna wanti isaan godhan wanti isaan itti wareegaman dhugaadha yoo jenne waan isaan itti wareegaman sana beeknee nutillee dhaabbii keenya sirreeffachuun barbaachisaadha. Keessumattuu dhaloonni haaraa amma jirtan kun yeroodhaa yerootti waan deemaa jiru qeeqqachuu waan deemaa jiru laaluu maaltu nurraa eeggama maal gochuun danda'a jettanii mata mataan mana keessanitti iddoo deemtanitti of gaafachuun yeroon itti wal yaadachiisu har'a. Guyyaan kun guyyaa jagnoonni Oromoo itti wareegaman jagnoonni Oromoo lubbuu isaanii dabarsanii kennan kaayyoo isaan lafa kaa'an sana guyyaa nutillee qabanne gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka ta'u hawwii kooti galatoomaan siniin jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa kanarratti kutaa itti aanu immoo qophii hundee keenyaa kan wixata dhufuu keessatti qabannee deebina. Kanarraa kanumaan xumurreerra. An Dassuu Dulaati. Guddoo galatoomaa amma hariiroon waan hafee fi dhaamsuma gabaabaa irratti nuu dabala. Sassimadhaa gaa. Ilirraa naan bisa. Guyyaan gootota yookiin wareegamtoota Oromoo Ebla 15 irraa eegalee waggaa waggaan kabajamaa fi yaadatamaa yoo ni gale. Gootota diina biyyuu fi irraa ittisuuf jecha didda garbummaa irratti wareegama dabalatee qabsaa'ota bilisummaa Oromoo bifa adda addaan agardhaatti wareegama baasan hunda guyyaa kana yaatan. Ka guyyaa sun wareegam qofa doon ta'e suniin duraatti ka qabsoo bifa adda addaan uummata isaatiif biyyi isaatiif jecha diina bifa adda addaatiin dur dhaabbatee lubbuun isaanii dabar guyyaa kan yaadannaa jechuudha. Kan waliin guyyaa wareegamtoota Oromoo guyyaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartootaaf uummanni Oromoo bal'aan kaayoo sabboottonni Oromoo dabran wareegamaniif galmaan ga'uuf waada itti haaromsatanidha. Dhalooti hardha wanni nu hardha sii walitti dhumneef yaadachuu qofa osoo hin ta'in waan isaan irraa wareegaman sun kaayoo isaan irraa wareegaman sun haaromsinee wal yaadachiifnee kana walii dabarsuuf. Seenaa keessatti Ebla guyyaa 15 wanni addi taasisu bar 1980 keessa guyyaa kana hooggantooti siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akka qaroo ijaa Oromootti ilaalaman Kiristaan Islaam otoo hin jedhin jumlaan wareegamanii tokkummaa saba Oromoo dhiigi isaaniitiin mirkaneessan ta'uu irraati. Wanni guyyaan kun akka addaatti murtaa'eef guyyaa hooggantooti Oromoo bakki tokkotti shiftooti Somaalee irra cittee biyya Ogaaden lafa Shingaa'eedhaan keessatti harki buute guyyaa kana warri sun otoo irra shanaminiin duraatti gaaffii lamaa dhiyaateef ka kiristaan taatan asbaa ka islaama taatan asbaa jedhanii gaafataman. Isaanis deebiin isaanii nu kalee kiristaanummaa islaamummaa hin baan kaayoon nu baaneef
Oromiyaa tokkitti ayoo tokkicha ka Oromoo bilisu sunii ka kanneen waliin baane jechuun jiblaan irra shanamanii boolli takkatti keessatti awwaalaman. Eebli guyyaa 15 kaaddaan laalameet guyyaa sunirra eegaleeti. Tanii asitti hooggantootaaf miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartootaaf uummanni Oromoo qabsaa'onni bilisummaa bifa adda addaan qabsoo keessatti qooda qaban walumaagal sabboontonni Oromoo xurree hooggantootii abaa'oo gaafa duraa saaqanii irra bu'anii mirga abbaa biyyummaa Oromoo osoo falmanuu wareegaman kuma iddootti laakkaawama. Man ifii keessatti qa'ee isaa keessatti manidhaat bifa adda addaatiin diini durejjanii falmaa wareegamaa ka turaniif ka ammas wareegamaa jiran kan hunda walumaa yaadannaa jechuun guyyaa sun qofa doo yaadachuu walii yaadatama. Ardhas waraanii bilisummaa Oromoo miseensotaaf deeggartootii qabsoo adda addaa keessumaa qeerroo barattootaaf deeggartoonni Oromoo walumaagal uummanni Oromoo bal'aan bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf wareegama ulfaataa baasaa jira. Guyyaa wareegamtoota Oromoo bara kana wanni adda taasisu haala warraaqsii bilisummaa Oromoo sirni garbummaa xumura gochuuf golee Oromiyaa hunda keessatti akka biddisaafaa bobaa jiru keessatti ayyaaneffatamaa jiraachuu isaati. Tanaaf dhalooti haaraan kun akka kalee warri bool jimla kakuu tokko amantii gadgariin ba'amu kaayoo tokkoof baanedhanii rashanamanii bool tokkootti awwaalan. Arra kaayoo sun dhalooti haaraan fudhatee biyyi keessa kuni kiristaan islaam waaqeffata kun ganda akkasii kun akkas hin jedhin barattootii ta'e akkasumas uummati Oromoo daa'im ganni 7 irraa maanguddoo ganni 80 waliin kaayoo sun fudhattee wareegamaa jirti. Kanaaf nuus warri diyaaspooraa waan sun laallee akkasitti kaayoo tana galmaan ga'uuf bir dhaabbachuu qabna. Galatooma gadaan gada bilisummaa fi injifannoo uummata Oromoo. Shangati ya'u jala ol warabu anchufatu fani ifi marabu dugani kalatti yomi yo hinjitu igni gotawani dangalate naftu isa jira isa bakki jira isa falmachu barbada Shangadi ya'u jala ol warabu anchufatu fani ifi marabu dugani kalatti yomi yo hinjitu igni gotawani dangalate naftu. Qophiin imalaa keenya itti fufee jira. Ammas kabaja guyyaa gootota Oromoo hawaasa Oromootiin magaalaa Amsterdam irratti kabajame irratti namoota argaman dubbisneerra. Yaada isaanii isin dhiyeessina. Nu waliin tura ammas. Duraan dursee guddaa galatooma guyyaa gootota Oromoo magaalaa Amsterdamitti hawaasni Oromoo kabaja irratti isin arge. Mee maqaa keessan irraan ka'a eenyu jedhu? Tole maqaan kiyya Boonsaa yookaan Mahdi Idriis jedhameetiin beekama. Boonsaa atoo? Baay'ee galatoome ani maqaan koo Takkaaleen Mirreessaa Bantiin jedhama. Takkaaleen. Maqaan koo ani Gadaa Hundeenaan jedha. Guyyaan gootota Oromoo gaafa eebila 15 maaliif kabajuu dhuftan? Tole guyyaa irraa guyyaa gootota Oromoo kabajuudhaaf asitti argamna. Guyyaan gootota Oromoo kun lafuma ka'ee isa murtaa'e osoo hin taane baroota 1978 amma 1979 addi bilisummaa Oromoo wareegama gurguddaa kafalaa ture.
Uummanni Oromoo walumaa galatti uummanni Oromootu akka waanjoo gabrummaa jalatti eega kufeerraa eegalee wareegama garaagaraa baasaa ture. Keessattuu bara 1978-79 immoo jaallan waboo turan wareegama guddaa baasuudhaan gama tokkoon mootummaa yeroo san nama nyaataa mootummaa Dargii ofirraa dhahuudhaan gama tokkoon mootummaa Somaalee ofirraa dhowwaa turani. Kanarraa kan ka'e bara 1980 keessaa qabsuma kanaa fi tumsa tokko barbaaduudhaaf gara biyya Somaaleetti bobba'anii turan jaallanni hamma tokko jechuudha. Sanirraa ka'ee jaallan guyyaa san qabsuma kana tinnisuudhaaf bobba'an namoonni lakkoofsaan 11 ta'an nama isaanii deemu wajjin 11 jaallan 10 boollata akkatti dhumanii jechuudha. Achirraa ka'ee jaarmeen adda bilisummaa Oromootis uummanni Oromootis bakka jirutti guyyaa kana kabajataa as ga'ee jira jechuudha. Guyyaa kana yeroo kabajnu jaallan kanas yaadachaa goota dabre yaadachaa kan amma keessa jirrullee immoo jajjabeeffachaa kanaaf guyyaa kana yaadannaa jechuudha. Jaallan kana tuquu yoo maqaan si danda'ame durataa yeroo sanii jaal Magarsaa Barii akkasuma jaal Gadaa Gammadaa itti aanaa jaal Iggazuu Bantii jaal Abbumaa Mitikkuu jaal Faafam Dooyyoo jaal Irranaa Qacalee jaal Addacha Mul'ataa jaal Marii Galaan jaal Addacha Boroo fi jaal caccabsaa turanii jechuudha. Jaallan kana sanirraa kaanee guyyaan gootota Oromoodha 1980 irraa kaasee hamma guyyaa har'aatitti kabajamaa jira. Kana sababeeffachuudhaaf asitti argamna jechuudha. Meeta kalliin dargaggoonni har'aa maalirraa baratu kanarraa keessa biyya alaa jirtu? Akkuma obboleessi koo ibse dhaloonni ammaa immoo kan seenaa kanarraa baratanidha jechuudha. Qabsoon kun wareegama maal keessa akka darbee dhufe dargaggoo amma biyya keessa jiraniif biyya alaa jiraniif fakkeenya guddaa ta'ee otoo irraan maqiin kaayyoo isaaniitti lubbuu isaanii wareegaman sana irra dhaabbachuutiin dargaggoonni ammaa biyya keessaas haa ta'u biyya alaas tokko ta'ee kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf falmachaa jira jechuudha. Haaluma kanaan kan inni rasaasa fuuldura dhaabate mootummaa wayyaanii fi mootummaa garboonfattoota Itoophiyaa sana fuuldura dhaabbachaa ture amma ammaatti kan wareegamaa ture lafasaaf qabeenyasaaf dacheesaa irratti kan falmachaa jiru kaayyoo wareegamtoota gootota kanarra dhaabataniitu jechuudha. Gootonni kun kan wareegaman dura taa'atii kaasee kan lubbuusaa itti dhabedha fakkeenyaaf eebilli 15 kun jechuudha. Kanaaf bara baraan akka yaadatamuu fi dhaloota amma jiruu fi dhaloota fuuldura jiruuf illee fakkeenya guddaa nu ta'a jechuudha. Gada dargaggoonni hirmaannaan isaanii maal fakkaata ture guyyaa gootota kabajuu irratti Amsterdamitti? Guyyaan kun kabaja qabaa. Ilmaan Oromoo bilisa baafne jechuudhaan wareegaman sun eebla 15 waggaadhaan yaadatama jechuudha. Kanaaf immoo haala ho'aa ta'e tokkoon dargaggoonni keenya waa'ee kanarratti illee dhufanii hirmaatanii wanti kun jaallannu jedhanii wareegaman san guyyaa isaanii kana yaadachuudhaaf bakka tokkotti walitti gaanii har'a kabajachaa jiru jechuudha. Tole fayyaa ta'e maadii gara keetti hin deebi'a. Alaabaan ka Oromoon kanaan dura irratti wareegamaa ture har'as wareegamaa jiru kan faajjii tokkummaa fi qabsoo Oromoo katee jiru alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Duratti illee kan ittiin wareegamaa turanii kan jedhu tokko kan jedhee haasa'e tokko keessaasidha. Maal ture maaliif alaabaan gaafiin alaabaa ka'eerra? Tole gaafii bareedaadha. Yeroo ammaa kanatti yeroo uummanni Oromoodhaa qabsaayaa ture yookaan immoo guyyaa goototaa kabajataa turre kana keessatti murnoonni tokko dhufuudhaan guyyaa kanarratti mallattoolee garaagaraa mallattoolee durii hin baratamini keessattuu bifa alaabaatiin as baasanii argamanii alaabaan tuni fuuldura keenyatti maxxantee jirti. Alaabaan nuti beeknus alaabaa amma adda bilisummaa Oromoo qabatu yookaan alaabaa Oromoo taatee bara dheeraadhaaf itti fufaa jirtu tanaa jechuudha kan uummanni Oromoo illee beeku. Irra guddaan uummanni illee amma shamizii uffatee jira. Dhugaadha. Maaliif jennaan uffachuu qofa osoo hin ta'in qoma kiyya keessaa illee qaba. Hedduun jaaladha hedduus kabaja. Jaallan hedduun itti dhabne jaallan silaa har'a jiraatanii urjii sabaa ta'an yookaan immoo uummata kanaa fi qaroo ijaa ta'aniitiin hin jedhantu kana jalatti dhabne jechuudha. Kanaaf alaabaan nuti illee beekuu qabnuu fi uummanni Oromoo illee jalatti qabsaa ture alaabaan amma agartee tishartiidhaan uffadhe yookaan immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo hoogganni adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa qabatee deemu sana jechuudha. Kanaaf onnee Oromoo keessa illee tan jirtu tanuma borillee immoo alaabaan nuti qabannee bakka hundatti illee argamuudha qabnu tanuma tan kaleessa yookaan fakkeenyaaf akka nama tokkootti ani irraa biyya kana jira biyya Hoolaandii keessa jiraadha. Keezii gaafa biyyaa bahu keezii ni madhee biyyaa bahe alaabaa kana ni madhee biyyaa bahe jechuudha. Alaabaa har'a jireenya kiyyattiin argadhe xiqqeessuun dhugumatti seenaa kiyyallee wallaaluudha jechuudha. Jaallansa nan jaaladha alaabaa inni qabatee deemu immoo nan xiqqeessa guyyaa goototaa kana nan kabajaa alaabaa san immoo nan xiqqeessa jechuun kuni tuffiidha jechuudha. Nama tokko yoo jaalatte ati waan inni qabullee walumaan jaalatta. Lakki isa nan jaaladha goota kiyya garuu immoo alaabaa isaa nan jibba jechuun dhugatti waan wal faalleessaati jechuudha. Yookaan guyyaa goototaa kana dhiisutu irraa mala jechuudha jaallan akkasiisaniif. Mee Gada gama keetti dhufa. Alaabaa kana ani kan beeku adda bilisummaa Oromoo alaabaa tokko qaba. Tokkichi sun uummata Oromoo biratti hiikallee qaba bakka guddaallee qaba. Isaaf jaallan isaan dhuman fakkeenyaaf barataan keenya biyya keessaa wareegamaa jiru alaabaan teennaa dhaabamtu
biyyi keenya walaba haa ba'u jedhee falmachaa hin jiran alaabaa kanaaf jechuudha. Ani akka sammuu kiyya ilaalcha kiyya keessatti naa dhufeetti jarri kun alaabaa kana har'a fidanii dhufuuni kaayyoon uummataa kun diigamee uummanni gabrummaa naa dhiitamu hin jedhu natti mul'ate jechuudha. Kana gochuun hin barbaachisu. Alaabaan takkittiin qabnu sun kabaja itti goone gaafa ilmaan Oromoo bilisa ba'an gaafa san alaabaa biraa filatee uummanni Oromoo kanan nu ta'a jedhee bakka buufachuu danda'a jechuudha. Garuu itti amanamuu qabdu alaabaa tana jechuudha. Tuni mallattoo kooti jechuudha. Anaaf iddoo guddaa qabdi jechuudha. Jaallan itti wareegaman yaadachuu dhufne malee alaabaa fidee asitti maxxansuuf hin dhufne. Alaabaan nu ittiin beekamtu waggaa waggaadhaan ittiin kabajamu dhiiga jaallawwan ittiin wareegaman alaabaa kana fakkeenya carqii jedhanii arrabsaa jiru. Alaabaan carqii miti dhiigaan dhufe jaallan meeqa itti dhabne hayyoota meeqa itti dhabne manguddoota meeqa itti dhabne jaallan kana keessatti akkamitti akka carqiitti isaan laalan bicha ani sammuu keetti naa galuu dide. Kuni ummata Oromoo biratti alaabaan diimaa magariisa ishiin akkana odaadhaan marfamtee keelloodhaan marfamee jiru kun hiika guddaa qaba. Yeroo kamiyyuu ilmaan Oromoo keessaan ba'u jechuudha. Kanammoo har'a salphisanii alaabaan kun fidanii asitti maxxansuun alaabaan kana eenyummaa tolche jechuu barbaadan boru beektaa. Kanaa miti ani akka itti hubadhetti akka qeerroo biyya keessaa sochaasee akkanatti rasaasaan dhumaa jiru alaabaa tana fannisanii akkanatti Oromiyaa guutuu keessa iyyaa jiru kun alaabaa tanaaf alaabaa kanaa miti isaan jedhaa jira. Siigalee alaabaan isaan asitti fidanii har'a fannifatan kun boru uummata Oromoo diiguuf deema jechuudha. Uummata Oromoo gabrummaa duubatti jaarraa 21 dhiitame kana deebisuudha jechuudha. Kana irraa hubadhe jechuudha. Takkaalee sila akka Oromoon har'a rakkina keessa jirutti qabsoo waliin dhaabbatee qabsaa jirutti biyya keessa tokko ta'e eeggaa qabsaa jiru kana diyaasporaa warra jiran gaafa akkasii kaasuun yeroo isaa ture. Yeroo ammaa gaaffiin Oromoo gaaffii alaabaa miti. Gaaffii eenyummaa isaati malee ani warrumti alaabaa kana fidee dhufeyyuu ani wayyaanirraa adda baasee hin ilaalu. Maaliif yeroo nuti amma nuti keessa jirru yeroo wal dura dhaabbannu miti jechuudha. Jarri alaabaa kana fidatee dhufe wayyaanirraa adda addummaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Alaabaan nuti beennuu fi alaabaan Oromoo beeku alaabaan addunyaan ittiin nu beeku alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Kan irratti uummanni keenya wareegamaa turellee biyya keessaallee kan itti wareegamaa jiran alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Kuni kaayyoo isaan ittiin Oromoo duuba deebisuu barbaadanii fi haalatti wal jala dhaabachuu barbaadanii yoo ta'e malee kaayyoo diinaati yoo ta'e malee kan Oromoon amma barbaadaa jiru kan Oromoon amma gaafachaa jiru alaabaa miti. Lafa isaaf qabeenya isaati. Alaabaa already addunyaanuu beekee addunyaanuu ittiin nu beekee ittiin wareegamaa jira. Gootonni keenyillee kan itti wareegamaa turanillee kan itti wareegamaa jiranillee alaabaa tokkichaan malee kan isaan amma fidanii dhufan kan qabatee miti jechuudha. Kanaaf gaaffiin amma isaan fidanii dhufan kun assaayimentii diinni akka Oromoon tokko ta'ee akka amma deemaa jiru kana keessaas alaas tokko ta'ee hin deemne karaatti gufuu ta'an barbaadaniitu Oromoo adda fageessuu barbaadaniitu malee waan kaayyoof deeman natti hin fakkaatu jechuudha. Asirratti mee dabalatan qaba. Kanarratti wanni jechuu barbaade dhaloonni ammaa kun akkamitti ilaalaa waan jedhu kana jechuudha. Dhugaadha. Namni tokko jaarmee fedhe ijaarachuu ni danda'a. Faajjii fedhanillee alaabaan yoo jaarmeen tokko ijaaramee faajjii in garagaraa numa ka'a waa'een faajjiidha waa'een asxaadha kunniin ka'uun isaa waan hin oolle haa ta'u garuu yeroo sabni keenya uummanni Oromoo tokkummaa isa dur seenaa dhiyan himamu san dhugatti mirkaneesse baroota dhiyoo asii tokkummaan Oromoon tokko jedhaa san dhalootaan waan ta'e malee ka hojiidhaan agarre ture baroota dhiiraadha siif jechuudha. Achi as garuu baroota dabreerraa kaasee bara lamaan kana dhugatti tokkummaa Oromoo caalatti mirkaneessaa jiru. Yeroo lafti Finfinnee maawee maaster pilaanii ka'u naannoo Finfinnee qofa jedhanii teenya Wallaggaa, Arsiidha, Baalee, Harargee, Shawaadha. Kutaa Oromiyaa hunda keessa golee Oromiyaa hunda keessaa ka'aa jiru jechuudha. Tokkummaa isaanii caalatti mirkaneessaa jiru. Yeroo dhalli Oromoodhaa xiqqaan ilma waggaa jaarraa kaasee amma jaarsa waggaa 80tti dubartii ulfaa dabalatee du'aa jiru kana keessatti yeroo uummanni Oromoollee hafuurri isaa gara tokkotti dhufaa jiru, jaalalli jidduu isaatti bu'aa jiru, tokkummaa isaa cimsataa jiru kana keessatti yaada akkanaa kana kaasuun immoo dhugumatti akkuma obboleessi kiyyaa takkaalliin jedhe ergama diinaanatti fakkaata gama kiyyaan jechuudha. Keessatti yeroo kana keessatti jechuudha. Akka dhuunfaa isaaniitti bakka jaarmaa yookaan itti gaggeeffatanii gaggeeffachuunis mirga qabu jechuudha. Garuu iddoo Oromoon yookaan immoo fakkeenya guyyaa karraa kana keessatti guyyaa gootota kabajuu kana keessatti alaabaa akkanaa fiddee mul'isuun yeroo uummanni Oromoo walitti dhufaa jiru kana keessatti waan akkanaa argamsiisuun kuni dhugumatti ergama diinaa yookaan qabsuun kuni akka galii isaan geenne gufuu waan ta'aa jiru fakkaatu jechuudha. Kanuma jajjabeessuudhaaf jedheeti. Yaada dabalataa asirratti mee waan jedhuun qaba. Yeroo baay'ee kan ajaa'ibu bakka kana nu fide jaallan wareegamsuun tokkummaa isaanii jabeessanii hidda godhanii akka biqiluuf dabarsanii sabatti kennan jechuudha isaan waan deemaniif. Kanammoo har'a saba keessa summii facaasuun fakkeenya
akkuma maadiin jedhe fakkeenya paartiin kamiyyuu alaabaa biraa baafachuu danda'a garuu guyyaa sabaaf sablammoota hoo jedhame alaabaan gara garaa fidee fannifachuu danda'a. Guyyaa jaalawwan itti wareegaman hoo jedhame gaafsan kanaaf wareegaman alaabaa tanaaf wareegaman jechuudha. Isaan kana itti yaadachuudhaaf bakka kana dhufne malee namuu alaabaa biraa fidee fannisee yookaan immoo maqaa biraa baasuudhaaf yookaan walirratti qoosuu fi miti guyyaan kun jechuudha. Guyyaa seenaa qabeessa guyyaa kabaja qabu ilmaan Oromoo biratti saniif bakka kana dhufne jechuu barbaade. Yeroo baay'ee qabsoo keenya keessatti danqaa waan ittiin taanu tokko waan har'aa waan borii waan jedhamnu hin qabnu adeemsa keessatti jechuudha. Waan silaa har'a murteessuu hin qabne as ta'inee murteessina osoo bilisummaa keenyatti hin gahin jechuudha. Kun immoo qabsoo keenya danqaa ta'ee godheera. Keessattuu waa'een alaabaa kun alaabaan uummata Oromoo dhugaadha alaabaan jaallan hedduun jalatti dhabne tanaa jechuudha. Garuu murtiin eenyu uummata Oromooti. Nutumee achi haa geennu kuruphoon dura foon haa taatu waan jedhamu tokkotu jira jechuudha. Ammas mammaaka tokko namni kadhataan tokko yoo waan itti kadhatu hin qabaanne lakkii waan kadhatu sanillee naa kenna waan itti kadhadhullee naa kennaa hin jedhu jechuudha. Nama biyya qabutu waa'ee alaabaa dubbataa jechuudha. Gaafa bilisoomne uummata Oromooti referendum wanni jennu sun jechuudha. Oromoo waan ittiin boonu keessaa sirna gadaa sirna dimookiraasiitiin buluu waggaa 4-8tti aangoo isaa walii dabarsuu kana kanaan beekamaa jechuudha. Murtiin kan uummata Oromooti gaafa san uummanni Oromoodhaa fedhu alaabaa kana naa dhaabbata ka jedhu uummata Oromootti murteessaa jechuudha. Har'a nuti as teennee ala keessa teenyee osoo uummanni keenya dhalli keenya lafaa dhufaa jiru qaroon keenya barataan keenya dhumaa jiru jaarsi silaa kabajaadhaan malu kabajaa dhabee yeroo du'aa jiru kana keessatti waa'ee alaabaa kanaan danqaa goonee wal qabuun kun hedduu gaafii natti ta'a yeroo hundumaa jechuudha. Akkuma reef jedhee nama qalqala qabutu godhata yookaan nama biyya qabutu murteeffata sanii silaa Oromootumaaf dhiifnee har'a ittiin wal danqaa godhuu dhiifnee ka jiru. Amma miseensota warra daka jiran miti. Warra hoogganoota siyaasaatu itti gaafatamummaa kana fudhachuu qaba warri jedhan jiru. Maaliif isaantu silaa gorsuu qaba ture isaantu deebisuu qaba ture. Alaabaan kun har'a miti kan murtaa'u har'a kan itti beekamu alaabuma akkasii isa duraan ture kana jedhanii miseensi isaanii alaabaa qabatanii eessatti bahuu qabanii eessatti bahuu hin qabne kan jedhu barsiisuu qaban ture warri jedhan jiru. Fakkeenyaaf gaafa hiriiraa danaagitti gaafa godhaniifaa fidanii dhufne. Silaa gaafa sanan qabatanii bahuu qaban turan warri jedhanii falman jiru. Kanaaf gara miseensaati moo gara hoogganoota siyaasaati dubbiin kun kan laallattu badii. Garuu akkanatti fakkaatutti miseensaa miti badii hin qabu. Namicha alaabaa kana dhaaba kanaaf qindeesse. Erga dhaabni kun gata'ee dhaabni konyaan sun jechuudha. Waan kana uummata keessatti yeroo kamaa faca'u fakkeenya uummata keessa hoo deeme uummanni wala akka fixee uummanni wala akka diigu uummanni akka wal jibbuu tokkummaa balleessu jechuudha. Kanaaf uuman jechuudha. Akkanatti fakkaatutti yaani. Kanammoo uummanni Oromoo har'allee kan galuuf qabu alaabaan kamtu dhugaadhaa kamtu dhugaa miti jedhee uummanni Oromoo of keessaa qaba. Garuu isaan fidanii 30 bakka kana daraddaranii fi uummanni Oromoo garas hin deebi'u. Kana itti amanaan. Mee maal baratuu qaba Oromoon har'a akka maadiin jedhe har'a miti qurupheen erga foon taatee booda. Har'a garbummaa jala jirra. Garbummaa jalaa bara baanee murteeffanna garuu ammaaf kan irratti uummanni dhumaa jiru gootonni irratti wareegamaa turan ammas wareegamaa jiran faajjii qabsoo Oromoo ka ta'ee jiru alaabaa isa kanadha. Isa jalatti qabsoofnuudha kan inni jedhe. Hawaasni maal baratuu qaba kanarraa maal ta'uu qaba alaabaa irratti olaluu qaba akka waliigalatti maaltu ta'uu qaba. Akka waliigalatti ani kanan jedhu alaabaa irratti wanti nama yeroo ammaa kana keessa namni wal lolchiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Sababiinsa alaabaa jechuun alaabaan identiitii keeti eenyummaa keeti biyyooti hundumtu alaabaa mataa isaanii ni qabu alaabaatti beekamu ni qabu. Alaabaa qabateetu alaabaa sanaan beekama jechuudha. Oromoonis alaabaa inni ittiin lafaa ka'ee ittiin du'aa jiruu fi ittiin mirgasaaf lafasaa qabeenyasaa falmachaa jiru alaabaa ni qaba. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo kanaan kana qabatee biyya alaa inni jirullee hiriira yeroo bahu alaabuma kana qabatee ba'aa ture. Inni biyya keessa jirullee diina fuuldurallee taa'ee alaabaa kana qabateetu wareegamaa jira. Kanaaf hawaasi Oromoo diina biyya keenya irratti dhufee rasaasaan ijoollee keenya fixu irratti xiyyeeffatee murteen erga bilisummaa argatee booda alaabaa isa kam jala akka hiriiru alaabaa isaa kan amma qabatee du'aa jiru kana gaafa Finfinnee irratti dhaabate guyyaa sana alaabaa isaa mirkaneeffata jechuudha. Eenyummaa isaa mirkaneeffata jechuudha. Gaafii dura sanirratti yaada kennadhee kaboodaa kanatti dhufa. Hoogganoota moo rakkoon kun akkamii hawaasa bira jira waan jedhu kana jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo qabsoo keessatti illee waaqeenu hoogganoota bira qofa akka rakkoon jirutti dubbanna. Yeroo baay'ee yaada kanarraa faallaa ta'een qabaani. Hoogganoota qofa osoo hin ta'in hawaasni keenya iyyuu rakkoon keessa seenaa jira isa jedhuun qaba rakkoo qaba. Maaliif yoo wanni haaraan tokkotti as bahu waan kaleessaa maaliif dhiiftanii har'a kanaan fiddanii nama tokko kan agartee alaabaa miti kan bilisummaa fidu yookaan yaada kana kagaliidhaan gahu alaabaa miti hojiidha
mee hojiidhaan sanirra maal wayyaa taatan jedhee uummanni illee gaafachuudha qaba. Silaa tokko sirreessuu danda'a. Sirreessuu danda'a. Hoogganni kan bahu hawaasa keessaa sila ta'eefi. Hoogganni jabaan hawaasa keessaa bayaa jechuudha. Yoo hawaasni jalaa dide hoogganni kun bakka dhaquu hin qabu. Hoogganoonni kunniin yeroo baay'ee kan boonanii akkanatti dubbatu sababa hawaasni keenyas jala maqeefi. Kanaaf rakkoon gama lachuu jira. Uummanni keenya kanarraa maal barachuudha qaba isa jedhutti dhufa. Kanarraa wanni barachuudha qabu yeroo yaadni akkanaa haaraan kun itti dhufu diduu danda'uudha qaba. Waan isaaf ta'u ofii murteeffachuu danda'uudha qaba. Kanarratti immoo gartee falmii isa dhugaa ta'ee fi seenaa isa dhugaa irra dhufne kana irra dhaabbatee mormatee yaadni kun akka isa gartee isa keessa seenee tokkummaa isaa jabina isaa jaalala waliin qabnu kan akka hin diine ofirraa didachuu qaba. Hawaasni kan jedhuun qaba. Gamalachuuyyuu hir'inatu jira jechuudha. Hooggana biras hawaasa biras hawaasni didachuu qaba. Hoogganni sunis immoo irraa baratee waan uummata keessa facaasaa jiru kun uummataaf qabsaa jecha yaadan taane immoo uummata keessa fiduun hooggana kanaaf dhaabbadhee uummata kanaaf dhaabbadhee uummata kanaaf qabsaa jecha qabsoo gurguddaa galmeessaa injifannoo gurguddaa galmeessaa gama kaaniin immoo uummata isaa kanatti immoo waan hin taaneef dhiyeessuun hin ta'u ka jedhuun qaba. Gamalachuuyyuu uummanni Oromoo kanarraa uummanni callisee yoo waa tokko dhalate jala yaa'urraa gaafachuu qaba. Diduu qaba. Qulqulleeffate waan jaal daawud hin finne jaal akka maal nuuf fidda jedhee gaafachuu danda'uudha qaba. Hoogganoota isaa warroota amma leenco maal fiduu dandeetta waan kaleessa jaal daawud hin finne maal fiduu dandeetta jennee gaafachuu danda'uudha qabna malee lakki jenneetuma jala kayaanu yoo ta'e nutis akka agartee bishaan gabatee irraa Gati jallata jedhamu kan isaan taphatanii jedhan warri siyaasaa kan isaan taphatanii bakka dhalootaa fa'aa maqaa dhahatanii amantaa fa'aa hiriyyaa fa'aa barumsa waliin barannee. Kuni guyyaa keessa nutti dhufe. Asirratti guyyaa keessa waan nutti dhufe malee durarraan qabnu ture. Jaallan kaleessa har'a guyyaa goototaa akkuma reef durarree kaasne guyyaa goototaa kabajaa ture sun amantiidhaan uummata garagaraati. Akka qosuma lafaatiin illee lafa dhalootaan garagaraati. Akka lagaatiinis akka gosummaatiinis garagaraa jechuudha. Garuu kan isaan irratti wareegaman Oromummaa fi Oromiyaadha. Kan isaan manaa ba'an illee Oromiyaadha. Kan isaan qabatanii deeman illee alaabaa takkittiidhaaf jechuudha. Kanaaf kaayyoo san irratti deebuudha qabnaa jechuudha. Nutis immoo xurree jaallan suniif akkuma faaruu keessatti reef faarsataa turre xurree jaallan keenya nu taraadhaan dhiigaan taraadhaan sani nama faajjii isaanii kaasee dhiiga sanirra dhaabbatee dhiiga gartee dhiiga isaatiin bilisummaa isaatiitti ga'u ta'uu qabna malee nama kaayyoo san lafatti gatu ta'uu hin qabnu jechuudha. Waan tokko yaada tokko hin qaba. Asirratti yaadna ni qabu. Fakkeenya biyyuma Niizerlaand kana keessa olaalle paartilee garagaraatu jira. Garuu alaabaallee qabu. Kaayyoollee qabu. Wanti isaan irratti waliigalan tokkotu jira. Biyya tokko ijaaru seera biyyattii saniif yookaan hawaasni biyyattii sun ittiin bulu keessatti daandii tokko irratti wal dhaggeeffachuudha. Kana godhuun immoo sabni keenya ergamee jechuudha. Fakkeenya amma warra isaanii alaabaa fidee asitti maxxanse kuni ta uummata keessa deemee summii sochaasaa ture jechuudha. An akkan hubadutti fakkeenya diinni bareedhaan dhufu mallattoo akkanaa agarsiisa jechuudha. Mallattoon kuni yoo ati fedhii keessi hin guunne fedhii san guuttachuudhaaf uummata kana keessa deemta jechuudha. Sun uummata Oromoo ajjeese jaarraa meeqa? Kana ta'uun qabu. Uummanni keenya kallattii kamtu dhugaadha. Dhugaan sun yeroo wanti akkuma jaalli kiyya jedhe yeroo wanti haarawti itti dhufu hubachuu qaba. Wanti kun maaliif dhufe? Eessaa dhufe? Namni yeroo dhufe harka itti dha'uu godon taane wanti hundeen isaa eessaa ka'ee haga eessaa deemuu danda'a. Bakka kamii dhufe jedhamee qoratamuu qaba jechuudha. Kanan dhamana. Dhimma kanaa fi haala qabsoo biyya keessaa irratti mariin eegallee hin xumuramne. Kutaa xumuraa immoo torbee qabadheen deebi'a. Sirba kana garuu sin affeereera. Bakki jireenyiisa falmachuu barbaada dheeraadha. Keessa jireenyiisa bakki jireenyiisa falmachuu barbaada. Lafengo tawani dirtan warate irabno sabako irabno oromo rafona mameti waltai wali gali sumapan haka duayo doisani wanitane raka Aye akana jechuveka wanina jatunega Kajichalamitiya akana jechuveka wanina jatunega Aye silanumatane alagan nujibba
silanu maltaane alagaan nu jibba diinni yeroo hunda mana gannu darba abbaa biyyaa taane lamuu taanu garba diina gabroonfata harka harkaan qaba hayyee akkanaa jechuu beekaa waan hinaan jechuun egaa